Hello, jirtu hordoftoonni Cockatube har'a organizational behavior chapter 8 qabannee dhufneerraa har'a boqonnaa 8ffaa about power and politics in organization kan jedhu kan ilaallu ta'a. Hanga ammaa boqonnaa 1ffaa hanga 7ffaa hojjenneerraa. Kanaaf warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan gara duubatti deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Guutuu isaa fiixuuf almost chapter 9 qaba. Amma chapterii 8ffaa irra geenyeerraa kursiin kun baay'ee murteessaadha barattoota management, business management, HRM fi kanneen kana fakkaataniif baay'ee murteessaadha. Kanaaf kursii kana almost sirriitti itti deemaa irra almost xumuruudhaafi kanaaf warroonni chaanalii kanaaf haaraa taatan ammas chaanalii keenya subscribe gochuun warroonni viidiyoo keenya ilaaltan immoo at least waan xiqqoo taatullee irraa qayyabachaa jirtan sila ta'eefu viidiyoo keenya like gochuun dagatinaa jenna. Kallattimaan gara duuritti seenna. Kanaaf boqonnaan 8ffaan about power and politics in organization jedhanaa fi paaworii fi politikaan organizationii tokko keessa jiru maal fakkaata? Akkamitti organizationii sana miidhuu yookaan immoo fayyaduu danda'a kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Maaliif organizationii kamiyyuu yookaan dhaabbata kamiyyuu keessatti poolitikaa fi paaworiin jiraachuun isaa dirqama. Kanaaf paaworiin fi poolitikaan sun immoo organizationii sana irratti akkasumas hojjettoota organizationii sanas keessa jiranii irratti dhiibbaa hamma tokko geessuu hin oolu. Dhiibbaan inni geessuu maal fakkaata akkasumas akkamitti maaneejii goona jechuudha. Isa sana kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Dursinee garuu power jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beektanii power jechuun the ability to get adhere to do what one wants them to do. Kanaafi dandeettii wanti tokko akka hojjetamu taasisuu jechuudha. Gabaabumatti aangoo jechuun warroonni nu jala jiran waan tokko akka hojjetan dirqisiisuu yookaan dandeettii hojii sana akka hojjetan ajajuu qabaachuu jechuudha. Kanaaf power is ability to get others to do what one wants them to do. Kanaaf wanta hojjechuu qaban akka hojjetan dirqisiisuun yookaan immoo amansiisuun yookaan immoo ajajuun aangoo yookaan immoo power jennaan jechuudha. So this power refers to the capacity that A has to influence the behavior of A, B so that B acts in accordance with A. Kanaaf dandeettii yookaan immoo capacity for example A'n B irratti qabu jechuudha. If A is a leader fakkeenyaaf leader yookaan maanajara dhaabbata sana yoo ta'e B'n immoo hojjetaa dhaabbata sana ta'uu danda'a. Kanaaf dandeettii A'aan B kana influence gochuutiin akka inni hojjetu yookaan immoo akka inni barbaadutti akka act godhu power jennaan jechuudha. So power is the ability to influence or the capacity to influence somebody to act according to our wish. Kanaaf akka nuti barbaannutti akka godhan yookaan akka hojjetan taasisuun suni power jennaan jechuudha. So we can define power in these two terms. One is the ability to get others to do what we want to do. Again, it is a capacity to influence the behavior of our employees so as to perform according to our interest or our wish. So this one is the definition of power. Maarri leadership fi poweriin akkamitti walitti dhiyaatu qamoo garaagarummaa fi hariiroon isaanii maal fakkaata kan jedhu ilaalla. So we define leadership as the ability to influence a group toward the achievement of the vision and the sets of the goal. Now, leadership actually in dirqisiisuu osoo hin taane dandeettii namoota dhaabbata tokko keessa jiran gara galma gahinsa dhaabbata sana akkasumas visionii fi goolii dhaabbata sana galmaan geessuuf akka hojjetan akeekuu yookaan immoo influence gochuudha. Now here a positive influence are there. Kana jechuun namoota hojjennee agarsiifnee akka isaan hojjetan dhiibbaa irratti geessina. That is positive. Most of positive influence. Fakkeenyaaf leadership hojjetee hojjechiisu yoo arganne nutu gara achievementitti motivate waan taanuufi hojii sana akka hojjennu taasisa jechuudha. Kanaaf leadership dandeettii hojjettoonni dhaabbata tokko keessa jiran gara galma gahinsa kaayyoo dhaabbata sana akkasumas visionii dhaabbata sana
akka hojjetan influence gochuu jechuudha. So leaders use a power as a means of attaining a group goal. Kanaaf kana gochuudhaaf immoo yookaan immoo gruppii galma gahinsa dhaabbata kaayyoo dhaabbata sana akka ga'uuf immoo leaderiin maal fayyadamuu danda'a? Power fayyadamuu ni danda'a jechuudha. So leader achieve goal and the power in the means of facilitating achievement. Kanaaf influencing inni taasisu yookaan immoo dhiibbaan inni hojjettoota sanarra taasisu maybe power isaa fayyadamee ta'uu danda'a jechuudha. Therefore, leadership is the ability to influence group toward the achievement of a vision or set goal. So, to do this, may leader use what power? So, this is the scenario behind leadership. The scenario behind leadership. So, kana powering meeshaa yookaan instrumentii leadership itti fayyadamu jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf powering leadership jalatti ni hammatama garuu what you call leadership in power jalatti seenuu hin danda'u jechuudha. Kamtu kam hammata yoo jenne powering leadership jalatti seenuu danda'a garuu power leadership immoo power jalatti seenuu hin danda'u jechuudha. So the base and the source of power base nuti fayyadamnu power divide gochuudhaaf mind inni biraa immoo source of power maddoonni power immoo eenyufaadha. So the manager derive power from both organizational individual source. Maybe manager tokko power karaa lamaan drive gochuu danda'a. Tokkoffaa organizational power ta'uu danda'a, lammaffaa immoo individual source ta'uu danda'a jechuudha. Individual source. So these sources are called position power, personal power, and we can classify into two majorly. Yeah. Kalamatti konni ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa position power inni lammaffaa immoo personal power. Positional power gaafa jennu mainly organizational source jechuu dandeessu. Personal power gaafa jennu immoo individual source jechuu dandeessu jechuudha. So maal jechuudha tokko isaanii haa ilaallu. Position power gaafa jennu three bases of power are available to the manager solely as a result of his or her position in an organization. Kanaaf dhaabbata sana keessatti positioning inni qabu jira, aangoon isaaf kennamee jira jechuudha. Kanaaf powering yookaan maddi powerii dhaabbata sana yoo ta'e yookaan organizationii sana yoo ta'e positional power jennaan jechuudha. Positional powering kun immoo maybe reward power ta'uu danda'a, coercive power ta'uu danda'a, akkasumas legitimate power ta'uu danda'a jechuudha. So positional power by itself can be classified into reward, coercive and legitimate power ta'uu mala jechuudha. So positional power gaafa jennu namni tokko dhaabbata sana keessatti aangoo isaaf kenname yookaan teessoo isaaf kenname irraa kan ka'e power inni qabaatudha jechuudha. Powering kun garuu reward power, coercive power fi legitimate power jennee immoo bakka sadiitti qooduu ni dandeenya. Maarree reward power gaafa jennu maal jechuu keenya? So reward power is the ability to apply reward or remove negative sanction. Yes, kana jechuun reward gaafa jennu dhaabbata sana keessatti hojjettoonni jiran sirriitti yoo hojjetan badhaasa argatu, yoo sirriitti hojjenne immoo maybe negative feedback or sanction aga sadarkaa hojiirraa ari'amuutti isaan geessuu danda'a jechuudha. Gabaabumatti reward power gaafa jennu namni dhaabbata tokko keessatti qacaramee hojjetu tokko akkaataa qajeelfamaaf itti bulmaata dhaabbata sanaa hin hojjeta taananii reward argatan, maybe reward mindaa isaa ta'uu danda'a yookaan wantoota garaagaraa guddina yookaan promotionii ta'uu danda'a. Yommuu akkaataa qajeelfamaa fi dambii dhaabbata sanaa hin hojjetu taanaan immoo aga sadarkaa mindaan isaa irraa kutamu akkasumas even hojii sana guutumaan guututti hojii sana dhabuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf powering wantoota lamaan kan of keessatti hammatu reward power jennaan jechuudha. Kanaaf in an organization context reward power can shown marree dhaabbata tokko keessatti reward powering kun wantoota garaagaraatiin manifest yookaan mul'achuu danda'a. Fakkeenyaaf increase money kan jechuun mindaa dabalamuuf ta'uu danda'a. Time of payment yeroo hojiin hojjetamne overtime yookaan immoo yeroo boqonnaa akkasumas yeroo ayyaana maybe kafalamuuf ta'uu danda'a. Akkasumas vacation schedule nama hojii sana seeraan hojjetee fi vacation schedule kennamuuf danda'a. Even work assignment hojiin dabalataan hojiin isa promote godhu isaaf kennamu ta'uu danda'a. Favorable performance appraisal even performance isaa gara promotionitti appraise gochuu kan performance appraisal
bareedaa argachuu, gamaagamni jira, gamaagama sana keessatti qabxii bareedaa argachuu ta'uu danda'a. That is the form of awareness. Promotion guddina ta'uu danda'a. Interesting work assignment akka nuti hojii barbaadnu irratti ramadamuu ta'uu danda'a. Even friendly college hojii sana keessatti yookaan dhaabbata sana keessatti maqaa gaarii qabaachuu, hariiroo cimaa qabaachuu ta'uu danda'a. Bifa kanaan mul'achuu danda'a. Akkasumas preferred workship hojii barbaadnu irratti shift or rotation qabaachuu. Hojii tokko irratti yeroo dheeraa hojjechuu irraa maybe rotation akka jiraatu taasisuu danda'a. That is the scenario of reward power. Kanaaf dhaabbata tokko keessatti reward poweriin isaan kan manifest ta'uu yookaan mul'achuu danda'a jechuudha. Lamaffaan coercive poweridha. Coercive power is the ability to apply punishment. Gabaabumatti inni kun punishment dandeettii liideriin yookaan maaneejarri dhaabbata sanaa punishment yookaan adabbii itti apply godhuudha. Kun immoo coercive haasa maqaan isaa ibsutti there is associated with what punishment. Dhaabbata sana keessatti coercive poweriin immoo foormii garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf criticism, yeroo performance appraisal goonu nama tokko sirriitti garmalee miidhuun criticize gochuun sirriitti hojjennee amala akkanaa qabaa jedhanii waa'ee hojjetaa tokko gadi fageenyaan gaafa criticize goonu coercion agarsiisaa jirra jechuudha. Inni biraa termination, even hojiirraa ari'uu ta'uu danda'a jechuudha. Hojiirratti ari'uu, hojiirratti wantoota garaagaraatiin sodaachisu ta'uu danda'a jechuudha. Suspension mindaasaa qabuu ta'uu danda'a. Warning letter riqaatii kechisaa kennuu, negative performance appraisal, even waan gaarii si hojjete yookaan performance isaa negative result kennuuf jechuudha. Demotion, rather than promotion, demote gochuu, hojii dura hojjetu yookaan immoo hojii guddaa dura hojjetu irraa gara gaditti isa gadi buusuu ta'uu danda'a jechuudha. So isaanin kunniin karaa coercive poweriin itti manifest godhu yookaan dhaabbata tokko keessatti ittiin mul'atu jechuudha. Mallattoolee isaati jechuudha. Akkaataa isa itti beeknudha jechuudha. Coercive poweriin jiraachuu isaa wantoota kanneen beekuu ni dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan legitimate poweridha. Actually legitimate power is the extent in which a manager can use the right of command or control to the other. Kanaaf dhaabbanni sun legitimate power qaba jechuudha. Legitimate power jechuun dhaabbata sana keessatti ulaagaa fi seera akkasumas dambii ittiin bulmaatatu jira. Akkaataa dambii ittiin bulmaata dhaabbata sanaatiin namni tokko power qaba jechuudha. Si'a jechuun si'a adabu, command gochuu, kaan immoo ergaa si kennu mirga qaba jechuudha. Mirgi bifa sanaan kennamu suni that is legitimate power jennaan jechuudha. To represent the power of the person received as a result of his or her position in the formal hierarchy of an organization. Seera dambii qajeelfama dhaabbata sana keessatti seerri barreeffamee jira jechuudha. Akkaataa itti bulmaata dhaabbata sanaatiin aangoon nuti qabnu yookaan immoo aangoon ajajuu qabna jechuudha. Powerii yookaan positionii sanaaf sababa positionii sanarra teenyeef qofa powerii nuti argannu jira. That power is what? Legitimate power. Legitimate power. Formal hierarchy of organization nu kenname jechuudha. Keenyaaf president have his own power. Formally kan isaaf kenname poweriin jira jechuudha dhaabbata sana keessatti. Kan barreeffame ta'ee powerii mirgaaf dirqama isaa beekee kan itti hojjetu jira. That is known as legitimate power. Position of authority include coercive and reward power. Kanaaf actually this position of authority include maybe coercive ta'uu danda'a or reward ta'uu danda'a. So legitimate power, however, is a product that the power of coerce and reward. Even legitimate power isaanan kanneen irraa ni caala. So position power maybe coercive and reward power hammachuu danda'a. Legitimate power garuu more than even coercive and reward. Coercive and reward na caala hammachuu kan danda'udha jechuudha. So personal power kan jennuun immoo the power resides in individual and is independent of the individual position. Or of individual power kun immoo namni tokko powerii mataasaa qaba. Hojjetaan tokko aangoo osoo qabaatu baateyyuu dhaabbata tokko keessatti maybe powerii qabaachuu danda'a. Poweriin isaa wantoota gurguddoo lamaa kanaatiin manifest ta'uu danda'a, mul'achuu danda'a. Inni tokko expertise, inni lammaffaa immoo charisma of individual. Expertise gaafa jennu dandeettiin beekumsi nuti qabnu aangoo nu kennisiisuu danda'a jechuudha. Akkasumas charismaan nuti dhaabbata sana keessatti qabnu aangoo achi keessatti akka qabaannu nu taasisa jechuudha. Kanaaf individual power gaafa jennu
isaan kanneen mooruuf kan nuuf keessatti hammatudha. So fakkeenyaaf expert power gaafa jennu expert power influence based on expert special skills and knowledge jechuudha. Dhaabbata tokko keessatti dandeettiin, beekumsi, experiencein, skillii nuti qabnu akka aangoo qabaannu nu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhaabbata sana keessatti waa'ee experience skillii wayii qabu tokko dhaabbata sana keessatti sababa skillii sana qabuuf aangoo qabeessa jechuudha. Yes, aangoo qabeessa jechuudha. Kanaaf ispaartiin dandeettii akkasumas beekumsi nuti qabnu aangoo akka qabaannu taasisa. Aangoon sun immoo individual power jedhama jechuudha. Kanaan itti manifest ta'u immoo expert power jechuu dandeenya. Inni biraa charismatic power yookaan immoo maqaa biraatiin immoo referent power jedhamuudha. Inni kuni the power develop out of the admiration of another and the desire to be like that person. Kanaaf namoonni dhaabbata tokko keessa fakkeenyaaf namni akkasumatti jaalatamu jiraachuu danda'a jechuudha. Waan inni hojjetuun amala qabeessummaa isaatiin namoonni hedduun fakkeenyaaf akka isatti osoo taane jedhanii kanneen admaayir godhan kanneen dinqisiifatan jiraachuu danda'a jechuudha. Paawuriin akkasii suni riifarant paawur yookaan immoo kaarismaatik paawur jennaan jechuudha. Dandeettii dinqisiifamuu, kabajamuu, amala qabeessa ta'uu. Actually kaarismaatik paawuriin kun maybe sababa expertise paawuriitiin dhufuu danda'a. Namni highly expert ta'e tokko admiration yookaan immoo riifarantii qabaachuu danda'a jechuudha. Akka isatti ta'a, akka isatti osoo hojjettanii yeroo hundaa examplify kan godhamu jechuudha. Dhaabbata sana keessatti tajaajila hawaasaa charismatic power jennaani tajaajila the form of individual power jechuudha. Individual power jechuudha. Inni itti aanu power tactics. So power tactics as research identified 9 distinct influencing tactics are there. Tacticni dhaabbata sana keessatti poweriin namni power qabu tokko dhaabbata sana keessatti tacticni inni mul'isu maal fa'aadha? Almost 9 distinct tactics are there. Inni jalqabaa rational persuasion include using facts, data, logical argument to try to convince others that your point of view is the best alternative. Kana jechuun rational gaafa jennu evidence wayii qabna jechuudha. Dhugaa wayii, data wayii, logical argument wayii kan namoonni dhaabbata sana keessa jiran kan akka amanan taasisu reasoning wayii qabna jechuudha. So the using facts, data and logical argument to try to convince others that your point of view is the best. Kanaaf dandeettii yaadni nuti yaadni suni amansiisaa yookaan immoo bu'aa qabeessa akka ta'e hojjettoota dhaabbata sana keessa kan itti amansiifnu dhugaa, daataa fi loojikaal argumentii yoo qabaanne taaktikni suni gabaabumatti rational persuasion jechuu dandeessu jechuudha. Rational persuasion inni lammaffaan inspirational appeals dha. Take to tap into our values, emotion and belief to gain support for the request or the course of an action. Yes, inspirational appeals gaafa jennu value nuti qabnu, emotion akkasumas belief nuti qabnu hojjettoota biraarraa supportii akka argatu dandeettiin taasisuu suni inspirational appeals jennaan jechuudha. Inspirational appeals kanaaf value, emotion fi belief nuti waa'ee wanta tokko qabnu namoonni biraa akka nu deeggaran kan taasisu yoo ta'e that is known as inspirational appeal jennaani. Inni kunis power tactics jennaan. Inni sadaffaan consultation dha. Refers to the influence of agent asking others to help in directly influencing or planning to influence another person or group. Yeah, consultation jechuun gabaabumatti namoota garaagaraa consult goonee influence goonee gruppii ta'uu danda'a yookaan immoo individual person ta'uu danda'a. Yaada isaa jijjiiree gara yaada keenyatti akka dhufu yookaan immoo what you call that planning nuti qabnu sana keessa akka hammatamu taasisuudha. As consultation. The other one is ingratulation. Ingratulation refers to different forms of making others to feel good about themselves. Kanaaf namoonni waa'ee isaanii feelingii gaarii akka qabaatan taasisuudha. Almost consultation jalatti hammatamuu danda'a. But we have slight difference. Kanaaf dandeettii namoota influence goonee feelingii gaarii ofii isaaniitiif even ofii isaaniif qaban akka cimsan taasisuun suni ingratulation jedhama. The other one is personal appeal. It refers to helping others person because you like them and they asked you for help. Kana jechuun namoota gargaaru gabaabumatti namoota gargaaru helping others. Yes, managerri tokko fakkeenyaaf leadershipiin tokko namoonni akka guddatan akka dafanii jijjiiraman kan gargaaru ta'e. That is known as personal appeal. Personal appeal. Namoonni akka
jijjiiraman gargaaru yookaan immoo namoonni gaafa gargaarsa nu gaafatan sirriitti sappoorti gochuun sun that's personal appeal jennaani. Innis Jaappaan immoo exchange jennaan. Refers to give and take principle in which someone does something for you and you do something for them in return. Inni kun immoo waa wayii namni tokko akka hojjetu hojjetaan tokko akka nuuf hojjetu yoo barbaanne hojjetaa sana immoo wantoota garaagaraatiin riwaardii garaagaraatiin meebii overtime barreessuutiin ta'uu danda'a insentivii garaagaraa akka argatu gargaaruutiin ta'uu danda'a gaafa gargaaru that's known as exchange jennaan jechuudha. Gabaabumatti kennuu fi fudhachuu irratti kan bu'uureffamedha jechuudha. The other one is coalition. Tactics refers to a group of individuals working together toward a common goal. To influence others. Kana jechuun coalition jechuun walitti dhufeenya. Kana jechuun gabaabumatti namoonni dhaabbata sana keessa jiran walitti dhufuutiin galma gahinsa kaayyoo dhaabbata sana yookaan immoo common goalidhaaf akka hojjetan influence gochuu. Inni kunis tacticsidha jechuudha. Inni saddeettaffaan pressureidha. Pressure akkuma maqaa isaa ibsutti namoota forsiidhaan yookaan immoo paaworii qabnuutiin influence gochuu jechuudha. It refers to exerting undue influence on someone to do what you want or else something undesirable will be over. Kanaaf yoo hojjettu taanaan immoo ni miidhamtaadha, ni ari'amtaadha. Kanaaf reward and negative response haadha jedha. Kana jechuun pressure humna fayyadamuutiin coerce gochuutiin yoo hojjette reward argatte hojjettu taanaan immoo punishment argatta jennee gaafa influence goonu that is known as tactics jennaan jechuudha. Pressure tactics. The other one is legitimizing tactics occur when the appeal is based on the legitimate or opposition power. Gabaabumatti tactics nuti fayyadamnu based on legitimate power yoo ta'e that is known as legitimating. This tactic lays upon compliance with rules, laws and regulation. Kanaaf inni kun garuu seera ittiin bulmaata dhaabbata sanaa wajjin kan waliin deemu ta'uu qaba jechuudha. Akkuma barbaanne nama coerce gochuu ajajuu hin dandeenyu garuu dhaabbata sana keessatti aangoon nu kennameera. Aangoon sun immoo daangaa qaba. Daangaa aangoo sana fayyadamnee namoonni akka hojii hojjetan gaafa coerce goonu that's known as legitimizing jechuu ni dandeenya jechuudha. Legitimizing jechuu ni dandeenya jechuudha. So in kind of power in group coalition are clusters of individuals who are temporarily come together to achieve specific goal. Kana jechuun gabaabumatti dhaabbata tokko keessatti hojjettoota hedduutu jira. Hojjettoonni sun hundi isaaniitu amala garaagaraa qabu. Amala garaagaraa isaan qaban sana dhiisanii gara tokkotti dhufanii dhaabbata yookaan kaayyoo dhaabbata sanaaf akka hojjetan gaafa taasifnu that's coalition jennaan jenneerra. Kanaaf coalition suni that's your cluster of individuals who temporarily come together for achieve specific purpose jennee. So what prediction can we make about coalition formation? One, coalition and organization often seek to maximize their size. Yes, coalition in the good faayidaan isaa maximization of size. Namoota tokkorraa gara lamatti gara sadii walitti group sana sila uumuu fi maximization of their size are there. Inni bira lammaffaa coalition related to the degree of interdependence within the organization. Maali dependency miti interdependence jechuudha. Gaafa namoonni lamaa fi sadii bakka tokkotti dhufanii galma gahinsa dhaabbata sanaaf gaafa hojjetan interdependence qabu jechuudha. Kan tokko hojjetu tokkodhaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waa tokkoof hojjetu namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuu akkuma jennu sana jechuudha. Kanaaf wanti isaan hojjetan galma gahinsa kaayyoo tokko ta'uudha. Sila ta'uu fi interdependence cimaa qabaachuu qabu. Finally, coalition formation will be influenced by the actual tasks and the workers do. Yeah. Actually hojii hojjetamu sanaa fi hojjettoonni sun immoo maal hojjetu kan jedhu irratti influensiin yookaan immoo influencer ta'uu danda'a yookaan waati koolaat depend ta'uu danda'a jechuudha. So waa'ee kana erga laallee booda organizational politics immoo maal akkamitti manifest ta'a? Yes, dhaabbata tokko keessatti politikaan maal fakkaata kan jedhu laala. So organizational politics is the process, the action and the behavior through which the potential power is utilized and realized. Kanaaf dhaabbata sana keessatti potential power hin jiru bifa kamiin realized ta'a, akkamitti manifest ta'a, akkamitti utilized godhamaa jira kan jedhu kan nutti ibsu politics dha. So power is properly system addressed. Politics is the study of power in action. Kanaaf garaagarummaan isaanii maal inni power is politics gaafa walitti finnu power jechuun properly system of rest jedha. But inni kun immoo it is a study of power in action.
Yeah, power in action jechuudha. Politics jechuun is a study of power in action. Poweriin sun gara dalagaatti gaafa geeddaramu akkamitti deemaa jira politics jechuun sana. So there may be a legitimate political behavior or illegitimate political behavior in an organization. Maybe adeemsi itti deemnu sun legitimate ta'uu danda'a yookaan immoo illegitimate ta'uu danda'a. Legitimate gaafa jennu akkaataa ittiin bulmaataa seera dhaabbata sanaa wajjin kan deemedha jechuudha. So the political behavior is a normal everyday politics like complaining to supervisor, forming coalition, so inni kuni akkaataa dambii fi qajeelfama dhaabbata sana wajjin kan deemedha. Illegitimate gaafa jennu immoo dambii fi ittiin bulmaata dhaabbata sana keessa baaneetti gaafa hojjennu jechuudha. Look, behavior in extreme political behavior that violate and impair the rules of the game like sabotage, speaking bad about organization. Rite dhaabbata sana seera dhaabbata sana ittiin bulmaata qajeelfama dhaabbata sana irraa baanee gaafa hojjennu waa'ee dhaabbata sana wanta badaayaa gaafa haasofnu that is known as what illegitimate jennaan. Illegitimate politics. So politics kun immoo type qaba jechuudha actually in activity. So types of political activity are there. There are different. Fakkeenyaaf inni jalqabaa attacking or blaming others ta'uu danda'a. Used when trying to avoid responsibility for failure. Yes, fakkeenyaaf dhaabbata sana keessatti kufaatiin jiraachuu danda'a jechuudha. Gaafa kufaatiin jiru immoo namoota attack gochuu, namoota komachuu. Yes, inni suni attacking or blaming jennaani. Inni biraa using information. Yes, withholding or distorting information, particularly to hide negative information. Yes, yeah, especially information in negative information, the positive information in jiraachuu danda'a dhaabbata sana keessatti. Yeroo baay'ee negative information sana hide gochuun that is known as using information jennaani jechuudha. Inni kaan managing impression, bringing positive attention jechuudha. Yes, managing impression jechuun dhaabbata sana keessatti positive impression fiduu. And also taking credit for the positive accomplishment of the others. Yeah, amma positive impression fiduu gaafa jennu karaa lamaan ilaaluu dandeessu. Tokkoffaa bringing positive attention to oneself ta'uu danda'a. Karaa biraatiin immoo taking credit for the positive accomplishment of others. Even kan namoonni hojjetanii waan gaarii argame sana gara keenyatti fudhanne akka nuti hojjenne taasisuun sunis it is also positive impression jechuu dandeenya. Kanaaf we have to manage what the impression that manifest in an organization jechuudha. The other one is build support for idea, making sure that others will support one's idea before they are presented. Kanaaf ideyaan dhaabbata sana keessa fuluu ta'u, kan wal gargaaru, kan wal deeggaru ta'uu qaba jechuudha. Kan wal deeggaru. Kanaaf you have to build support for idea. Inni kaan praising others, making important people feel good. Kanaaf praising others gaafa jennu namoota sana jajjabeessuu, badhaasuu danda'uu qabna actually. Maaliif namoonni feeling akka qabaatan taasisuu qabna jechuudha. Hojii isaanii gammadanii akka hojjetan, kaayyoo galma dhaabbata sanaatiif akka hojjetan almost gammachiisuu, praise gochuu, feeling gaarii akka qabaatan taasisuu qabna. That's known as praising others. Inni biraa building coalitionidha. Joining other people to create a powerful group. Namoonni gara keenyatti makamanii waliin akka hojjetan, powerful groupiin akka uumamu taasisuu. That is building coalition. Association with influential people gaafa jennu building network jechuudha. Yes, namoota influential ta'an wajjin hariiroo uumuu danda'uu qabna. Creating obligation, doing favor for others, so they will owe you favor later. Yeah. Obligation create gochuu qabna. Namni kamiyyuu responsible ta'ee akka hojjetu taasisuu qabna jechuudha. These are all the way of what power in an organization. Factor contributing to the political power behavior kan jennu factoroota akkamiitu contribute godha for political manifestation. Some are individual characteristics are derived from the unique qualities of the people in an organization. Fakkeenyaaf individual characteriin one factory ta'uu danda'a jechuudha. One factor behavioriin dhaabbata sana keessatti manifest godhu kan mul'isu one factory ta'uu danda'a. As a result of an organizational culture or internal environment. Yeah, dhaabbata sana keessatti organizational culture jiru akkasumas internal environmentiin achi keessa jiru maal fakkaata? Influence fiduu danda'a, dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha political behavior irratti.
So this political behavior can be manifested in individual as well as organizational antecedent. Jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Individual antecedent gaafa jennu political skill, internal locus of control, investment in organization, and the experience of success or experiential of success. Organizational gaafa jennu scarcity of resource ta'uu danda'a fakkeenyaaf role ambiguity. Yes, role ambiguity jechuun fakkeenyaaf rooliin dhaabbata sana keessatti nuti qabnu hin beekamu taanaani rakkoodha. Akkasumas performance evaluation, promotion, democratic decision making. Yes, namni kamiyyuu gaafa decision made goonu mirga ittiin dubbachuu, mirga decision making sana irratti participate gochuu akka argatu taasisuu qabna jechuudha. This one is organizational antecedent. Gaafa individual jennu immoo namni political skill hin qabu maali individual jechuudha. Locus of control isaa maal fakkaata? Internal feeling, emotion isaa karaa ittiin control godhu maal fakkaata? Investment in organization sana keessa qabu maali? Beekumsa ta'uu danda'a, maallaqa ta'uu danda'a, humna isaa ta'uu danda'a. Expectation of success. Namni tokko dhaabbanni sun successful akka ta'u expectation inni qabu maal fakkaata kan jedhu political behavior manifestation dha jechuudha. So this political skill refers to the people's interpersonal style jechuu dandeessu, and the internal locus of control jechuun individual believe that they can make difference in an organization. Yeah, namni tokko keessoo isaa keessatti believe inni qabu organization suni difference akka uumu yookaan immoo mo'ota akka ta'u taasisuu danda'a jechuudha. Investment in an organization, if a person is highly invested in an organization, they are financially or emotionally, they care deeply about the fate of the organization. Yeah, namni tokko maallaqa isaa ta'uu danda'a yookaan immoo humna isaa ta'uu danda'a garmalee invest godhe taanaan dhaabbata sanaa fi dhaabbata sana akka ofii isaatiif waan yaaduu fi dhaabbanni sun akka guddatuuf gumaacha guddaa taphachuu danda'a jechuudha. The other one is expectation of success. When a person expects that they will be successful in changing an outcome, they are more likely to engage in the political behavior. Yeah. Yoo dhaabbata sana keessatti yookaan politika dhaabbata sana keessa yoo seeni jijjiiramni guddaan argamuu danda'a jedhee kan yaadu yoo ta'e that's known as expectation of success jenna jechuudha. Expectation of success. Yaa scarcity of resource gaafa jennutti beekamaadha. Dhaabbanni suni scarcity yookaan raw material dhabuu danda'a. Scarcity jiraachuu danda'a. Inni suni effektii guddaa qaba. Role ambiguity akkuma reefu dubbanne namni tokko rooliin inni qabu dhaabbata sana keessatti maal sirriitti hin beekamu taanaan ambiguous ta'e taanaan dhiibbaa guddaadha. Democratic decision making gaafa jennu since many people have say in a process of making decision, there are more people available to influence. Yeah. Kanaaf mirga decision making sana keessatti yaada ofii sagalee ofii kennu hojjetaan tokko yoo qabaate that's known as democratic decision making jennaan jechuudha. So chapteriin saddeettaffaan kana fakkaata. Kanaaf amma tokko waa irraa akka argattan abdiin qaba. Kanaaf ammas chapterii saglaffaa isinii hojjechuudhaaf koomentii naa kennuu dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan koomentii section jalatti naa barreessaa. Ammas garuu chaanalii keenya subscribe hin godhu taanaan subscribe osoo hin godhin bahuun gonkumaa hin danda'amu. Viidiyoo keenya like gochuun namoota biraa qaqqabu gochuun gumaacha keessan bahaa jennaa. Chapter 9 naannoo laafiin jirutti jiraadha. Galatooma.